Profeesar Lukkuun du'aan addunyaa kanarraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 boqote. Hayya shama warroon YouTube keessa nagaa keessanii nagaa kutu warroon nambeeni nabara channel kiyya faara warroon taatan subscribe gochuu hin dagatina umbaratame video like tuqa like goda share namaaf goda siniin jenna gara qophii keenya irratti turtii gaarii. Profeesar Lukkuun du'aan addunyaa kanarraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 boqote. Profeesar Lukkuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 saddeet Hindaanqoo fi abbaa isaa obbo Lukkuu irraa dhalate. Profeesar Lukkuun daa'imummaa isaarraa kaasee akka feerroo jabaa ture. Hojiiwwan gurguddoo hojjechaa ture. Guddatee akkuma umuriin isaa barnootaaf ga'ee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Shiboo jedhamutti sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Shiboo ala jedhamutti xumure. Erga barumsa isaas xumuree yuunivarsiitii Shiboo biyyaan alaa jedhamus qaqqabee waggaa tokkoffaa isaa digirii jalqabaa fudhate. Digirii lammaffaa isaa ammoo magaalaa guddittii Albee jedhamutti fudhate. Digirii sadaffaa isaa ammoo magaalaa Biraddistiitti fudhate. PhD isaa ammoo achuma magaalaa Biraddistiitti fudhate. Doktorummaa isaa magaalaa guddittii biyya sanaa kan taate Mangaagaa jedhamutti fudhate. Digirii isaa xumura yookiin profeesarummaa fudhate. Barumsa isaas erga xumuree saba isaa tajaajiluu murteesse. Kutannoonis ka'e saba isaa tajaajiluuf waan murteesseef gara lafa gabaatti achi ba'e. Biyya isaaf galii galchuu waan barbaadeef birrii qarshii hedduutti lakkaa'amu baase. Achii gara mana galee boqonnaa fudhate. Profeesar Lukkuun amma waan guyyaan itti dhiiteef yookiin waan dulloomeef lafa galgalaa sa'aatii 2 walakkaa irratti mormni isaa qabame. Albee yookiin billaadhaan gargar qoodanii achis huccuu isaa irraa baasanii huccuu du'aa itti uwwisanii. Doktoroonni quba jedhaman 10 wal gargaaruun bakka 12tti gargar baasanii erga asii fi achi qaqqabanii booda sisirreessuu waan itti ulfaateef gara hospitaala guddicha Biraddistii jedhamutti barreessanii. Gara ambulaansiin hospitaalichaa ariitiidhaan daddaftee achi qaqqabsiifte. Doktoroonnis simannaa addaatiin laaboraatoorii hospitaalichaa Biraddistii keessa kaa'anii achi keessattis daqiiqaalee hedduu booda erga qaddafamee booda narsiin tokko yookiin cilfaan kan jedhamu achi keessaa baasee ispeeshaalota biddeen jedhamurra kaa'ee. Doktoroonni quba jedhaman 5 fuudhuudhaan gara qeesii gulantaayitti ergee. Qeesiiwwan kunneen keessaa qeesiin arraba jedhamu si'a tokko naannessee qeesiiwwan ilkaan jedhaman 32 qaddasuun gara boolla gara jedhamutti ergee. Du'aan addunyaa kanarraa dhabame. Firoottan dhalattoonni deeggartoonni Profeesar Lukkuu hundaaf jajjabina hawwina isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga sitti daawwattanii ta'e viidiyoon kun isinitti toleera ta'uu diduu share like gochuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf turaa.